magaalaa Masqat Oman guyyaa jimaataa kaleessaam aduu qofa osoo hin taaneem dhiphina siyaasaam addunyaatiinis gubachaa turteem. Addunyaan hundiim Ameerikaan nukaasuufiim Iraan ammoo barbadaa'uufi jetteem yeroo eegaa jirtuutiim. Teheraan garuu taphaa seenaa jijjiiruum kan hayyoonni siyaasaam dippiloomaatiik maaster kilaas jedhanii waaman taphateem. Marii saatilee dheeraaf cufaan godhame boodaam Arakchiin fuula ifaan ba'eem. Qilleensi marii gaarii ture jedham. Maaliif gaarii ta'eem? Iccitii injifannoo Iraan waltajjii marii Masqat irrattiim gonfateem bal'inaan qabannee jirram. Samiirraam yeroo gadi ilaalan lafti Teheraan callisee kan raftu fakkaatiim. Garuu iji saatalaayitii Ameerikaam wantaam ija namaa jalaa dhokateem qabee jiram. Oduun New York Times saaxileem Washington irraafama keessa galchee jiram. Bakkeewwan buufataa misaayilaa 24 haleelaman keessaam walakkaa ol kan ta'an yeroo gabaabaa keessattiim deebi'aniim ijaaramanii jiru. Keessattuu buufanniim Shaaruud jedhamuun bakka misaayilii keessatti yaalamee kuufamuun haala addateen ijaaramee jiram. Iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Waggoota 30f dambalii siyaasaa fi waraanaa Iraan keessattiim dhagaa jabaatee kan jiraateem Admiraal Alii Shamkaaniin hadha yeroo biyyattiin qarree waraanarra dhaabbattuutiim of duubaam osoo hin taaneem gara fuula duraatti dhufee jiram. Teheraan kaartaa isheem isa dhokotaateem minjaalarra keessee jirtiim. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan qalama isaa kaaseem waraqaam seena qabeessa irratti mallatteessuun Shamkaaniin barreessaa mana mareetti isaa godhee muudeem. Muudamni kun muudamaam hojii idilee mitiim qullabsiidhaam. Alii Shamkaaniin sanyiin isaa Faarsii osoo hin taaneem inni Araba qulqulluum kan afaan Faarsii fi Arabaan sirriitti nama amansiisuu danda'uudhaam. Muudama namticha gameessa kanaan Iraan sirna dippiloomaasii ishee fi sirna waraanaa ishee akkamitti jijjiiruu dandeessiim kan jedhu dabalateem. Eenyummaa iccitii Alii Shamkaaniin yoo gara xumuraatti nu faana turtan ni dhageessuun qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiim. Yooyaam ashama harka fuuneem kabajamtootaam dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdhaam. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraam qophii keenyaatiim turtii gaariim. طبعا أنا عسكري يعني مهنتي الأصلية هي عسكرية والأجواء الموجودة في المنطقة وفي أطرافنا يجب أن تلبس باللباس العسكري. Magaalaan Oman Masqat guyyaa jimaataa kaleessaam oduu qofa osoo hin taaneem dhiphina siyaasaam addunyaatiinis gubachaa turteem. Addunyaan hundiim Ameerikaan nukaasuufiim Iraan barbadaa'uufi jetteem yeroo eegaa jirtuutiim. Teheraan garuu tapha seenaa jijjiiruum kan hayyoonni siyaasaam dippiloomaatiik maaster kilaas yookaan ogummaa dippiloomaasii jedhanii waaman taphatteem. Mee jalqabarraam haa ilaalluun. Ameerikaan dooniiwwan waraanaa gurguddoom gara ba'a giddu galeessaatti guurteem yoo harka hin kennanneem isin balleessina jechuun doorsisaa turteem. Garuu Iraan doorsisa kana hundaam akka bubbeetti ilaaluun yeroo mariin kun qophaa'u Washington bakka biraatti akka ta'u barbaaddeetti taam. Garuu Iraan lakkii Masqatitti taa jechuun murteessiteem. Kun injifannoo jalqabaatiim. Ameerikaan humna ishee hundaa qabatteem bakka Iraan filatteetti dhufuuf dirqamteem. Abbaas Arakchiin ministeera dhimma alaa Iraan gara Masqat yeroo imaluun akka nama araara kadhatu osoo hin taaneem akka nama ulaagaa qabatee deemu tureem. Ija keenya bananneem sammuu keenyaan qara goonee dhufneem kan jedheem Arakchiin. Jechi kun ergaa guddaa qabaam. Haleellaa bara darbee nurratti raawwatan hin irraanfanneem ammas hin gowwamnu jechuudhaam. Gama Ameerikaatiin ergamoonni Trump, Steve Witkoff fi Jared Kushner ulaagaa jabaam qabatanii dhufan. Badhaadhinaam yuuraaneemii dhaabaam jedhanii gaafatan. Deebiin Iraan garuu gabaabaa fi ifa tureem. Lafa Iraan irratti yuuraaneemii qulqulleessuun hin dhaabbatu. Ameerikaan meem waa'ee misaayila keessaniim haa dubbannu yeroo jettuun Iraan garuu faayilli sun cufaadhaam asittiin ka'u jechuun ofirraa deebisteem. Wanti ajaa'ibaam asitti uumameem Ameerikaan marii kanarraam harka kennachiisuu barbaaddeem garuu dhuma irratti hubannoo qabattee baateem.
Gabaasni Reuters fi Washington Post akka saaxilanitti Iraan dhimma misaayilaa minjaalarraa darbattee dhimma yuuraaniyeem irratti immoo haaletti qulqulleessinuu qofaam haasofna malee dhaabuu hin dandeenyu jechuun ejjennoo ishee mirkaneessite. Ergamoonni Ameerikaa ejjennoo sibiilaa Iraan kanaa yeroo argan tolee haala kanaan haa itti fufnu jechuuf dirqaman. Marii saatilee dheeraaf cufaan godhamee booda Arakchiin fuula ifaan ba'ee qilleensi marii gaarii ture jedhee. Maaliif gaarii ta'e? Sababiin isaa waan Iraan barbaadde qofti achitti ta'e Ameerikaan nuti isin hubanneerra jechuun harka kennatti. Trump gama isaatiin mariin baay'ee gaarii ture. Iraan waliigaltee barbaadde jedhee toora Twitter irratti barreesse. Xiinxaltoonni garuu kun tooftaaf baraaruun Trump akka ta'e dubbatu. Trump Iraan salphaatti akka hin jilbeenfanne waan hubateef waraana sodaachisaa ta'e sana hambisuuf jecha mariin gaariidha jechuu filate. Yeroo inni kana jedhu dooniiwwan waraanaa erguu itti fufuus Teheraan garuu doonii keessaniin sodaanne marii keessaniinis harka lafa jalaan nummootan jechuun injifannoo siyaasaa galmeessiteetti. Maskatitti kan mul'ate waan tokkodha. Ameerikaan ulee guddaa qabattee dhuftus Iraan garuu sammuu qaraa fi ejjennoo irraafamneen Washingtoniin nuti walqixxeedha jettee amansiiste. Mariin itti fufaam garuu qabxiin jalqabaa galmeeffame kan Iraan ta'ee jira. Akkuma qilleensi gubaam ba'aa giddu galeessaa bubbisuu itti fufeetti Moskoon calleessaa siyaasaa keessaa kaateem sagalee ishee isa guddaa dhageessitee jirti. Yeroo Ameerikaan dooniiwwan ishee guurtee Teheraan isin barbadeessa jettee doorsisaa jirtutti Raashiyaan akkuma obboleessa guddichaatti ol kaatee Iraan kophaa ishee miti isheen ollaa kooti michuu kooti jechuun Washingtoniin akeekkachiiste. Dubbiin Sergey Lavrov ministeera dhimma alaa Raashiyaa Moskoo keessatti dubbate kabakakkaam Washingtonitti dhagaamee jira. Lavrov namni muuxannoo siyaasaa waggoota dheeraa qabu ija isaa babaasee akka jedha naannoon kun boombii yeroon guutamteetti yoo dhimma kana daftanii hin qabbaneessitan wanti dhufuuf deemu waraana biyyoota lamaa qofa osoo hin taane dhoohinsa naannoo guutuuti. Raashiyaan asitti dhaabbattee akeekkachiisaa qofaa hin kennine. Ejjennoo ishee ifa goote. Iraan ollaa keenyaa isa dhiyoo fi michuu keenyaa isa cimaadha. Kanaafuu Moskoon harka marattee akka nama fiilmii ilaalutti qarqara dhaabbattee hin ilaaltu jedha Lavrov. Kun ergaa cimaadha. Ameerikaan Iraaniin tuquun Raashiyaas tuquu akka ta'e saba hundaaf ifa galchee jira. Lavrov itti fufuun nuti gidduu seennee dubbii kana qabbaneessuuf qophiidha. Garuu dirqamaan miti balaa dhufuuf deemu waan arginuufi jedhee. Raashiyaan gidduu seenuuf yeroo gaafattu Teheraanin gargaaruuf malee Ameerikaa gammachiisuuf akka hin taane beekamaadha. Yeroo Moskoon Iraan harka koo jala jirti jettee Washingtoniin mormitu gama biraatiin ammoo Masqat Omaan keessatti waraana dippiloomaasii cimaatu gaggeeffamaa ture. Ameerikaan Iraan misaayila ishee haa dhaabdu dhiibbaa naannoo sanarratti gootuus haa dhaabdu jechuun ulaagaa dhiyeessite. Garuu Teheraan akkuma biyya lafee dugdaa Raashiyaa of duubaa qabduuti ulaagaa Ameerikaa kanaa gatii dhabsiistee jirti. Abbaas Arakchiin hoogganaan garee marii Iraan Masqat keessatti ejjennoo sibiilaa calaqqisiisee jira. Mariin kun dhimma nuukileeraa qofarratti dhimma misaayilaas ta'e dhimma biraa tokkollee hin haasofnu jedhee Ameerikaan dhimma biraa kaasuuf yeroo yaaltu Iraan lakkii sun sarara diimaadha jechuun karra cufte. Marii Masqat ergaa xumuramee booda ministeerri dhimma alaa Omaan FM Iraan ibsa waloo baasaniin mariin kun bu'a qabeessa akka ture dubbatanis injifannoon kan Iraan akka ta'e ifadha. Sababiin isaa tokko Ameerikaan Iraanin jilbeenfachiisuu hin dandeenye. Lammaffaan ammoo Iraan dhimma misaayilaa kan Israa'el sodaattu sana mariirraa hambisuu dandeessee jirti. Sadaffaan waraanni dippiloomaasii kun marii biraatiif beellama qabannaa jedhanii addaan ba'uun xumurame. Arakshiin dhumarratti waan tokko ifa godhe. Afaan doorsisaatiin nuti haasa'uun hin danda'amu. Kuni doonii keessan sanaa sassaabbadhaa yoo ta'u baate garuu ani michuu koo Raashiyaa waan madheen dhufaam jechuu fakkaata. Walumaa galatti kaleessa Iraan Masqat keessatti olaantummaa kan argatteef Moskoo irraa humna dabalataa waan qabaatteef Raashiyaan anis waraana kana keessa nan galaa jechuun Ameerikaa sodaachisuun ishee Teheraanin onnee sibiilaa horachiisee jira. Washington amma karaa lamaan qabamtee jirti. Fuulduraan Iraan duubaan ammoo Raashiyaa.
samiirraam yeroo gad ilaalan lafti Teeraan jallisee kan raftu fakkaatti. Garuu iji saatalaayitii Ameerikaa wanta ija namaa jalaa dhokate tokko qabatee jira. Oduun New York Times saaxilee Washington raafama keessa galchee jira. Akka gabaasa kanaatti Iraan waan diigamee deebisee ijaaraa jirti. Garuu saffisni ishee kan nama naasisudha. Meeseenaa waraana addunyaa haa yaadannu. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa Jarmanoonni fi Jaapaanonni warshaalee isaanii lafa jala dhoksuun bokkaa boombii jalaa baraaruuf tattaafachaa turan. Har'a teekinooloojii jaarraa 21ffaan Iraan taphaa wal fakkaataa taphachaa jirti. Haleellaa waxabajjii 2025 ishee mudateen booda addunyaan Iraan lafee dugdaa ishee cabsiteetti. Ka'uuf waggoota itti fudhataa jechuun tilmaamtee turte. Garuu suuraan saatalaayitii dhugaa biraa dubbata. Bakkeewwan buufata misaayilaa 24 haleelaman keessaa walakkaa ol kan ta'an yeroo gabaabaa keessatti deebi'anii ijaaramanii jiru. Keessattuu buufanni Shaaruud jedhamu bakka misaayilli keessatti yaalamee fi kuufamu akkuma simbiraa Phoenixim daaraa keessaa ka'utti ji'oota muraasa keessatti deebi'ee tajaajilaaf qophaa'ee jira. Kuni Washingtoniif ergaa tokko qaba. Nuti simmintoo fi sibiila qofa osoo hin taane aarii fi haaloo sabaa ijaaraa jirra. Wanti kana caalaa xaxamaatii ammoo wiirtuuwwan niwukileeraati. Bakkeewwan akka Isfaan, Naataanzii fi Fordoom bakka onnee sagantaa niwukileeraa Iraan ta'an suuraan isaanii jijjiiramee jira. Iraan tarsiimoo haraam baaxii adii yookaan White Roofs jedhamu fayyadamuu eegaltee jirti. Gamoowwan barbadaan yookaan suphamaa jiran hundarratti baaxii gurguddaa halluu adiin dibame yookaan uffata adiin haguugame argina. Sababiin isaa saatalaayitiin Ameerikaa yeroo suuraa kaasuun ifaa biiftuu deebisee calaqqisiisuun wanta keessa jiruu fi hojii hojjetamaa jiru akka hin argine jaamsuu fi kuni haguuggii iccitii jedhama. Hayyoonni New York Times akka xiinxalanitti Iraan tarsiimoo ishee jijjiirtee jirti. Misaayila suphuurratti kan ariifatteef humna ittisaa uumuu fi yuuraaniyeemii kuufachuu irratti garuu suuta jechaa jirti. Sababiin isaa yuuraaniyeemii ishee isa qulqullaa'aa lafa jala bakka boombiin Ameerikaa hin geenye holqa gadi fagoo keessatti awwaaltee jirti. Iccitiin kun akka hin baaneef karra holqa sanaa biyyeen duuchaa jirti. Wanti hundarra sodaachisaan ammoo paarchiin keessatti kan mul'atedha. Iraan gamoo silindarii fakkaatu dheerinni isaa meetira 150 iccitiidhaan ijaartee jirti. Seenaa keessatti gamoowwan akkasii kun kan tajaajilan qophii dhohaa niwukileeraa yaaluufi. Gamoowwan akkasii kun dho'insaa keessatti uumamu akka hin baane dhorkuun kuni Iraan qophii dhumaa gochaa jiraachuu ishee akeeka. Tiraamp fi gareen isaa Iraan dadhabdeetti jedhanii yeroo yaadan Teeraan garuu lafa jalaan mootummaa dhokataa ijaarrachaa jirti. Buufataalee suphuu fi wiirtuuwwan niwukileeraa haguuguun ishee nuti hin kufne lafa jalaa gallinne jechuu fakkaata. Amma gaaffiin jiru Tiraamp baaxii adii sana kutee wanta keessa jiru arguuf tarkaanfii biraanii fudhatamu Iraan dho'insa dhokataa sanaan addunyaa rifachiisti. Lafti Teeraan callistus garaa ishee keessatti ibiddatu bobaa jira. Waggoota 30f dambalii siyaasaa fi waraanaa Iraan keessatti akka dhagaa jabaatee kan jiraate Admiraal Ali Shamkaniin har'a yeroo biyyattiin qarree waraanarraa dhaabbattutti of duuba osoo hin taane gara fuula duraatti dhufee jira. Teeraan kaartaa ishee isa dhokataa minjaalarra keessetti pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan qalama isaa kaasee waraqaa seena qabeessa irratti mallatteessuun Shamkanii barreessaa mana mareetti isaa godhee muudee muudamni kun muudamaam hojii idilee miti kuni labsiidha. Meeseenaam duuba deebinee haa ilaallu. Ali Shamkaniin eenyu? Inni dhalataa Ahvaaz naannoo Khuzistaan lafa bobaa fi dhiigaan beekamtuuti. Dhalootaan Arabaam afaan Arabaam akkuma afaan Faarsiitti dubbatam. Garuu wanti isa adda godhu kana miti. Shamkaniin ilma warraaqsaati. Waraana Iraanii fi Iraaq bara 1980 hanga 88 keessatti obboloota isaa lama dhabee jira. Inni aara waraanaa keessatti kan bilchaate Admiraal yookaan hoogganaa humna galaanaa sodaachisaadha. Bara mootummaa Muhammad Khatami ministeera ittisaa ture. Boodas waggoota dheeraaf sammuu nageenyaa yookaan Secretary of National Security Council ta'uun tajaajilee jira. Inni nama bara 2023 waliigaltee araaraa Saudi Arabiyaa waliin Beijing keessatti mallatteessuun
dippiloomaasii Iraan giddu galeessaa keessatti jijjiireedha. Amma gaaffiin guddaan maaliif amma muudamee kan jedhudha. Ameerikaan doonii waraanaa Abrahaam Lincoln qabattee karra Iraan jirti. Trump na rukutaa jedhee dhaadataa jira. Mariin Masqat Omaan keessatti geggeeffamuu jalqabee haala kana keessatti Teheraan nama afaan lamaan haasa'uu danda'u barbaadde. Shaamkaaniin gama tokkoon dippiloomaasiin bilchaataadha. Ameerikaa waliin nagaa buusuuf yuuraaneemii qulqulleessuu dhaabuu dandeenya. Yoo isin uggura nurraa kaasan jedhee amansiisuu danda'a. Gama biraatiin ammoo inni jeneraala waraanaatiin yoo nagaan didamee akkamitti akka waraanni geggeeffamu akkamitti akka diinni rukutamu beekam. Teheraan nama harka tokkoon ejersa nagaa harka kaaniin ammoo ulee qabatuun gara fuula duraatti fiddee jirti. Wanti hunda caalaa iccitiisii ammoo dhaabbataan inni amma hoogganuuf deemu kanadha. Mana mareetti isaa yookaan Defense Council. Manni maree kun dhaabbataan idilee miti. Seenaa keessatti yeroo Iraan waraana hamaa keessa galtu qofaam dammaqam. Bara waraanaa Iraanii fi Iraaq bara 1980 keessa manni maree kun waraana hoogganuuf hundeeffamee ture. Erga waraanni sun dhumee waggoota dheeraaf rafee ture. Har'atti Iraan mana maree kana dammaqsuun ishee ergaa tokko qaba. Nuti haala waraanaarra jirra. Manni maree kun aangoo guutuu qaba. Imaammata waraanaa murteessaa, basaasummaa qindeessaa, dinagdee biyyattii gara waraanaatti jijjiiraa. Keessattuu waraana guyyaa 12 kan bara 2025 Israa'el waliin godhame sana booda Iraan caasaa waraanaa ishee deebistee ijaaraa jirti. Shaamkaaniin ammoo ijaaraa caasaa kanaa ta'a. Dabalataan muudamni kun ergaa biyyoota Arabaaf qaba. Shaamkaaniin dhalata Arabaa waan ta'eef biyyoota ollaa kanneen akka Saawudii, Omaanii fi Iraaq waliin haasa'uuf dandeettii addaa qaba. Iraan nuti ollaa keessan Arabaa waraanuu hin barbaannu, garuu yoo dirqamne ni goona jetti. Nama afaan isaanii beeku kan onnee isaanii tuquu danda'u gara Masqatitti ergite. Walumaa galatti Teheraan Shaamkaaniin waamuun ishee akkuma taphataa sarara fuulduraa cimaa hiriira taphichaa jijjiiruuf nama kanaa akka murteessaarraa kaa'uu isheeti. Yoo Trump nagaa barbaade Shaamkaaniin nagaa isaa, yoo Trump waraana barbaade Shaamkaaniin seenaa waraanaa Iraan fi Iraaq sanaa Waashingtan yaadachiisa. Har'a Teheraan keessatti qalamni Masuud Pezeshkiyan waraqaa irratti mallatteesse. Garuu kan mallatteeffame waraqaa muudamaa qofa osoo hin taane waraqaa iccitii jabina Iraan mirkaneessuudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.